Channel mataa xiyyaa banadheetiin jira. Channel xiyyaa kana akkana wajjin guddiftan abdiin isinirraa qaba. Guys, uummata qashtii uummata Oromoo kan jettan fayyaa qabdanii arra sagantaa ajaa'ibaa takka qabanne isiniif dhiyaannee jira. Like, share, subscribe kan nuuf gootan abdiin isinirraa qaba. Baga Rabbiin Warras gootaati jiraame. Mawlida baranaati asii waliin qabeen jaa baga walumaanuutti geenye. Amma sangaruu guranaa kan nun barbaadam. Har'a nuti wanni asii waliin nu qabee jaalala nabiyyi keenya qabnu mul'isuu jecha asii wal geenye. Nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan sababa isaaniitiin dukkana wallaalummaarraa dukkana kufrummaarraa gara nuura iimaanaatti baane jechuudha. Nabiyyi keenyaanii kufrummaarraa gara iimaanaatti uummanni bahe jechuudha. Nulleen har'aa hidaayaan akkana biyya keessa wal geessee islaaminaan faca'uun sababa nabiyyi keenyaatiin alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من علمنا أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه. ربي كان سبحانه وتعالى واتكم فكاتو وجدتو كان نبرسيسا نبي كان عليه الصلاة والسلام. ربي كان واتقل لين فكاتو علمنا ما فكاتو ملائكة فكاتو جن فكاتو وما مساتر ربي كيني سبحانه وتعالى وتقول لفكاته فلين كيني دجي سميس عرشي كرسي مخلوقات هند ينيوتوب ربي أمي وصوخنا نومين ربي كيني جراتشاتوري أكما وصوخنا نومين كان ملي جراتشاتوري إيغا خنا أمي ربي كيني سبحانه وتعالى هنجي رمجتو نمني توكو توكو أنا ما دعاء يرتنيمي جتة توكو خبيه خيسة فجأة جرود جراسرين لدعاء هقا دبي دبتان أبو ربي قبوه دبتاي مثل ممنامات دبتا سلاو دبي جان نمني قرين عصوا خيست لا تجتشوكم مال جتشو ركافا نرموتي ربي قبوه دبتاي جتشون جتش إسلامنا رنمو باسو بلين كين ماليف wanni gabbuu tokko qaamaatu gubbarraa gabbu'a. Rabbii gabbu'ee dubbataayii gujuu rabbi qaama godhee jira. Namni rabbiin qaama jiru kaafira muslimaa miti. Kuni culamaa'iin islaamaa hundi saxaabaarraa taabi'ootarraa ilaa hanga har'aatti culamaa'onni islaamaa ka jiran hundi namni rabbiin qaama jiru kaafira ta'uu dubbatanii jiran jechuudha. Kanaafuu jecha kanaa namni je'ee jiru ربي قبوه دبتا ابو نمني جچون جچكنا را ارغمه جرو شهاده قبتو يسر جرا شهاده قبته اسلامنا ديبو قبچو كنا ملس جرا غافا غريماو تو ارغما ابو ربين طبقات هذا لو جاغرين مال جچكم بيه خيس فجه جرا فين دبتا كنا مو دغيو جچكنا جچ اسلامنا نمر رابل لسو بلين كين دالينسي صفه المنامات دالا نوتو دالانيس دالا تمايتو لم يلد ولم يولد جاء ربي نقودبت ربي كان سبحانه وتعالى كان راقل كله له جتشهن كفري تهو إسا بيخو بيخو باتو حكمي واللالو نساء كفري جلا إسان باسو بيخا أكا غارت فيقا دا جتشو تكناترا ربي انتبقات تهدلو جاگرين انتو يوخاو دين الإسلام كن ديائيتي جي دين الإسلام ديائيتي مخا دين الإسلام جتشون دين نمخنا وليقل شبر دين الإسلام جتشون دين أراراتي بر دين نمخنا والتاسي سور دين الإسلام جتشون فكين يابجتش دين الإسلام توقو نما لما ولو لي أجرنو سببا نمني لما ولو لي جتشا دين الإسلام كنبو ديائيتي جنمني توقو حكمين نما جتشا خنجي مالي إسلامنا واللي سيجرا أني كفر إبسيو باتو اللي يجو أنا كفر إبسه وباتولي نمني جتش كفري رارقمي شهادة قبته إسلامنا الدبي وبليان كينيا أكاسوما جتشوتا فجأة جرو كيسا ربي نبلو خنا دوران إن تلأومو فديتي نما دبرتي ججبدو قوارغن إسي تلا دوران ربي دي رأومو فديتي إيقاس ربي دل ججيريجان يوخاو ربي
gurbaa lallaafa nama da'iifa ku argan dhiira keessattis kana duraan rabbiin dhalaa uumuu fedheet eegasii dhiira godhee jan jechi kanaatiis hin ta'u irraa ifeeguu qabne jecha islaaminaa namarraa balleessu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa fedhiin isaan jijjiiramtu wanni azalitti ni taati jee rabbiin murteessee dabarse abadan hin haftu numa taati har'a nuti asii walitti qabamnee jira walitti qabama keenya kana rabbumaa azaliif fedhee dabarsee jira jechuudha sakandii tanatti nu hammi kun har'a asii wal geenya rabbiin azalitti dabarsee jira wanni rabbiin murteesse abadan hin jijjiiramtu jechoota akkanaatti irraa eeggatuu qabna namni jechi islaaminaa balleessu irraa argame shahaadaa qabatee islaaminaa deebi'a malee astaghfirullah jechuun islaama isan gootu maaliif yoo jettan astaghfirullah jechi juu nama muslima fayyada malee nama kaafiraan fayyadu namni kaafiraa osoo kufrii sanirra jiru kufrii sanirraa osoo isin deebi'in astaghfirullah taraa miliyoona illee osoo jee isan fayyadu maaliif hulaa tawbaatiin hin dhufne jechuudha tawbaan kaafiraa haqee balamtu yoo islaaminaa qabateedha jechuudha kanaaf jechoota akkanaatirraa akka gaarii akka fayyadaniin isin hidhaama inni biraa har'a nuti wanni asii wal geenyeef jaalala nabiyyi Muhammad mul'isuuf obboleeyyan keenya kun immoo akka shari'aa teenyaati waan sawaaba guddaatti argannu waan darajaa gurguddaatti argannu jechuudha duuba waan nabiyyiin hin dalagin akkamitti dalaydanii yoo jaamee wanni nabiyyiin hin dalagin yoo qura'aanaa fi hadiisa faalleessu baatte yoo qura'aanaa fi hadiisan faalleessin fudhatamtuudha yoo qura'aanaa fi hadiisa faalleessite immoo fudhataman qabdu har'a nuti waa meeqa hojjetaa jirra akka ummata muslimaatti waa hedduu hojjetamaa jira ta rasuulli rabbiin hojjetin qura'aanatti rasuulli rabbii qabxiin goone har'a qura'aanni qabxiin qabu qura'aanni qabxiin qabamoo hin qabu ni qaba duba wayii rasuullitti godhaa jee ajaje in ajajne ififis ittiin goone sahaabonni ittiin goone warra isaan boodaati itti godhe waan rasuullin dalagini isiin tun hafu qabdii namni jedhu ni jira hin jiru hoottaa gaammas masjidan mihraaba qaba mihraabni zamana rasuula keenyaan turre alayhi salaatu wassalaam zamana rasuula keenyaa masjidan mihraaban qabu ture zamana sahaabaatis akkasuma mihraabni hin jiru eegas booda argame isiin tun rasuulli rabbii waan hin hojjetinii jecha masjidan mihraaba godhuun dhoorkaadhaa nama juu takkaa dhageessanii bid'aadha rasuullin dalayne masjidatti rasuulli takkaa mihraaban goone hafu qabdii nama juu takkaa way dhageessanii mawlunninis akkanuma gaa akkuma mihraaba suniiti bifaarra itti wal geenyu kanaan zamana san gaggeeffamu baatullee akkaataan itti gaggeeffamaa turu wal dhabullee wanni kun khayriidha qura'aanaa keessa qaraamu rakkataa gargaaruu keessa jira nabiyyiirra salawaata buusuu keessa jira nabiyyi Muhammad faarsuu keessa jira kun hundinuu waan shari'aan teenya jabeessitee sawaaba isii dubbattuudha jechuudha kanaafuu walitti qabamni kanaa kun bakka hundatti haa dagaagu guddisuu qabna amataan mawlida guddisaa deemna mawlida waliinii kana malee mawlida mana galfanna barakaa mawlida akka mana nuu galtu jaran warra kasii rabbi nu haa godhu isin cuftinuu niyyadha mawlida waliinii kana goonee kana malee mana goona gana rabbiin rizqiis akkanuma isinii bal'isaa beeka namni rizqii barbaadu rabbiin itti bal'isuu namni barbaadu mawlida haa godhu mawlida heddummeessa jaalala nabiyyi mul'isuu keessa jira kuni khayriidha warra amataan munaasabaatana walitti dhufee baasu rabbi nu haa godhu dilii teenyallee rabbi nu haa araaramu isiniis warri waamicha keenya dhageessanii manguddoon sheekan haawwan xiqqaa guddaan biyyanaa warri kanatti asin nu hirmaattan hundi guddaa galatoomaa hedduu isin jaalanna baarakallahu bikum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Allahu akbar Allahu akbar takbir ayyega gorsa dhageessanii jirtanii mire waa hundinuu ilmitti haajamtii akkuma mashaayikhan keenya Sheekh Muhammad Jimmaa biyya tanatti wanni
maqaan isaa ilaahan gammaa akkam banne godhe qabeenya moo beekumsa ilmaani moo maqaan kee ni citaa beekadhu ammoo ilmii yoo qabaatte maqaan kee ni badaare kanaaf waa hunda waan isin jabeessinu barnoota irra deebinee ammaas barnoota dhageessaniimi biyya tana nuti hajii jiruun nama baratee wajjin beeka biyya takkaaf namni barate hin barbaachisu baajaajii fi makiinaan laalina takka hoo inni barate hoo eessa gahee laalina